guyyaa tokko ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam Madiinatti ummanni tokko kiristaanota marii wajjiniin gaggeessinaa Muhammad kanaa wajjin jedhanii Najraanii ka'anii kiristaana warra Yaman yaa'anii dhufan ergaas ni qabdii fana sitti dhaammachuu barbaade. Yaa'anii dhufanii walga'iin taa'ame walga'iin taa'amee inaasa'anii haasaa jaraa fixatanii osoo jarri haasaa janoo jidduudhaan salaata asriiti jedha bakka sanatti ka'anii wajjiniin asrii Bilaal keessan quba gurra kaate gaditti dhiise. Yenna Bilaal tarii Bilaalis ganduma kanaa dhaqee laataan quban qabu. Yeroo inni quba kaatee azaanitti gadhiisu warri Najraanii sa'aatiin salootii keenya sa'aatiin kadhaa keenyaa nuti kiristaanota ummata wangeelitti amanu ummata matsaaf qudduusitti amanu asii bakka kanaayyii kadhaa qabnaa jedhan kadhaa qabdanii Bilaal jedhan kottuu masjiida kana bakka lamatti qoodiif kottuu masjiida kana kunoo dhaqaa qaraa kunoo seeraan lafa guutee jira masjiidni qixxeetti baafameefi kiristaanni achi dhaabatee du'aa isaa kadhatee islaamni asii salaatee wajjiniin galee walii galteen kana achi jirama jara keenya jiraa jarana kana hundaafuu wanni nu barbaachisu. اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا ديني دوما إسلاما بكم سانجل كبا أمنتي بكم سانجت أبت جبا دين كلام خالق أفريقا كبا أكملت كرا نمني باس كبا أبانا قدت في البجرة كبان رسول تجارة دمي سانجبا كل جي جالو مسجد كبا تكان أفريقان أسينا قدما نتمنى لك أكم السلاما الله أكبر الله أكبر